Amma mee rabbi. Keessuma hin baane sin jibbisiisu sitti hin fokkisu. Hinuma baay'ate. Rakkina nu mana keenya keessaa qabnu beekta. Beekta kunoo dureen qoricha sadeen ittiin bitatu qarshii isheen kaa'atte fuudheen ittiin rayyama konkolaachisummaa baafadhe. Maaliif callistee ni ilaalta? Maalan balleessi? An konkolaataa naa bitii konkolaataa naa kenniisin jechaa hin jiru. Konkolaataa mana kenni konkolaataa mana oofee ittiin buddeenyaadhaa ittiin jiraadhaan sin jechaa jira. Ishee maqaan gargaaruutu sitti ulfaate. Kun ikkosiif baay'ee xiqqoodha. Balleessaa maaliin qaba? Maaliin balleesse? Natti himi maanni rakkinni koo? Ani illee har'a dinqii makiina agarsiisu taanaan. Dhugaa Waaqayyooti dinqii keenya agarsiisu taanaan. Hala maalii qaba? Boris dhufee dhuman si kadhadha. Garuu yaa Rabbi harruma ishee marraa duwwaa kana duwwaa dinqii makiinaa agarsiisan. Harruma duwwaa. Hello, maal irra geessa? Ishee qabeen hin jira. Garuu gurbaa tokkos waliin hin qabeetanan eegaan jira. Isa moo akkaman godha? Isas dursi dhufaa jirra. Tole. Dafaa koottaa kaasammoo. Kunoo si qaqqabneera. Dafa maaloo. Maal taasisa fideera? Eenyudhati? Inni waan beeku tokkoyyuu hin qabu siin jedheera maaliif isan gadhiistu? Ana barbaaddu mini anumaan na fuudhii sokke. Silaayyuu jaakeetii keessatti walitti fakkaatennaan isa sababii kanarra buuse. Callis. Ana sutuu ta'eeti akkanumatti na rukuttaa jechuudha miti. Keessa yaa. Gab jedhe. Edda akkasii dubbittiin. Buleessa waan hin beekuun qabu. Anaan na gadhiisi. Na gadhiisi anaan. Haadha koo. Kan kee barraa ammoo addumaa kutattee manaa kaate mini baran ammoo. Dinqii kee na agarsiise naaf iddoo kana keessa na gashitaa. Raajii maam kan kee barraa raajii. Keessuma baate. Ati joonjoftu waan fuula jooftu kana waan keenya wal fakkaatan. Qabisa kan. Maali kanatti hiikasitti na dhiisne hin deemini. Maali kasin gaddisiisu? Maal ta'e? Meerri sirkaa baanii? Maaltu ta'e? Maaltu ta'e naan jedhaa kun?